Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Sabboontuu Wallagga Lixaa jira jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii sin faanaa jiraatu. Annagaa kuti galanni rabbiif haa ta'u. Sinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdiif amantii guddaa sinirraa qaba. Akkasumas warroonni maatiinaaf hin taane seenaa maatiinaaf ta'a. Warroonni maatiinaaf taatanii jirtan immoo galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Akkasumas guyyaa har'a maal qabattee dhuftee naan jechuun keessan hin oolu jechuudha. Viidiyoo xiqqoo tokko isinitti agarsiisuu dhufe. Akkuma inni gadda appilikeeshinii kana gadi buufadhaa itti fayyadamaa jedhe ijoolleen hedduun keessanii gaditti buufattanii fayyadamaa jirtu jechuudha. Amma immoo gadda suuraadhaa fi baakgiraawundii dudduuba isaa balleessuu akkasumas immoo sabiskiraayibii laayikii isa godhuu fidaa bukkee keewwadhaa jedhee har'a immoo barreeffamaa fi suuraa kan biraa gadda suuraa keessan fiddanii bira keessanii suuraa kan biraa immoo achuma kana keessa waan feetan fiddanii akkasiin bira keessanii isin argisiisaa jechuudha. Nafaana bu'aa. Okay, yeroo tokko ragattuqa warri beeksisan gaafate jettanii intalli tokko asirra dheerattee dhufti jechuudha. Intalli suni yeroo isheen dheerattee dhuftu sana in eeggattu daqiiqaa muraasaaf eeddaniitu gaafa eeksii wayitu dhufa garoolii kana eeksii dhufa eeksii sanarra tuttanii ofirraa dabarsituu jechuudha. Inni beeksisa waan ta'eef beeksisa sana ofirraa dabarsituu garamumaanii eessalattuu eda'uu kana xunnaa jechuudha. Gaamma eda'uu kanarra yeroo tokko tuqaa jechuudha. Kana jala kana hin tuqinaa hin mul'ata yaada. Yerootti silkii keessan viidiyoo kana ilaaltan immoo silkii keessan ofitti guddisaatii ilaalaa ofirraan fageessinaan mul'ata jalli kun. Amma garamumaanii gara eda'uu kana tuqaa. As keessaa baakgiraawundiin fudhadha xiqqoo ol harkisee kan keessan gara gubbaatti isinii fiduu danda'a. Gajjallaatti isinii fiduu danda'a. Kun hundaallee baakgiraawundii dhilaa kun hundaa. Kun hundaalaa kun baakgiraawundii bifa barbaadanidha. Fudhachuu dandeessu. Ani kunillee laa jechuudha. Waan feetan fudhachuu dandeessu as keessaa ani garuu kanuma fuudhee isin argisiisa ammaa fi as keessaa kanumarra tuqee isin argisiisaame. Isa booddee as garagarii kana see qubee taa'oodhaan kaatu kana irra gadi tuqaa jechuudha. Namoota yuutuubiitti sirreessaa. Isa booddee asin tuqaa jechuudha yeroo tokko. Akkuma inni gadda isin argisiise 16:9 tuqaa jechuudha. Raayitii godha immoo dhufe 16:9 raayitii godhe gubbaa kana. Isa booddee footoo iddoo biraadhaa fidachuu yoon barbaade bakkuma dheengaddaa shaangulliitii kana naqa. Shaangulliitii fakkaatti laaddottii kana asii yeroo tokko gadi tuqaa jechuudha. Akkasitti naa fidee jira jechuudha. As keessaa footoon barbaade filadhee waan hin barbaade fideerra kaa'uu danda'a. Kunoo as keessaa filadhee waan hin barbaade fideerra kaa'uu nan danda'a. Kunoo onneefaa waan feetan kunoo waan feetan as keessaa fudhattanii bukkeetti immoo barreeffama barreeffachuu dandeessu. Isa booddee akkasitti isinii baasee jira miti xiyya kanaan keessaa baatu ammallee. Xiyya kanaan keessaa baatu ammas kana keessa laallattu waan feetan. Kunoo akkasitti baakgiraawundii isaa babbareechuu waan feetanii kana booda itti isinii deebi'a. Ammas xiyya kanaan keessaa ba'a kanan barbaadu waan ta'eef xiyyuma kanaan keessaa ba'a. Eessan naqa bakka itti searchii godhanii waa itti barreessan kanan naqa garoolii kana laa kunoo. Achi dhaqee ani itti barreeffadheen jira waan ta'eef kanarran tuqee ilaala. Naa kunoo kanarran tuqee ilaalaa jechuudha. Yoo fakkii tuqtuqii fa'aa barbaadan tuqtuqiin kunoo itti barreessitu as keessaa tuqtuqii waan barbaadan itti barreessitanii ol baafattu. Ammanii kanarra tuqee isin argisiisa. Maqatti kanatti barreeffattanii ol baafattu jechuudha. Kunoo nama waan feetan ol baafachuu as keessaa. Kunoola. Kan fudhachuu barbaadan as keessaa yoo footoo mataa keessanii fayyadamuu dhiistanii waan barbaadan as keessaa fudhattanii fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf kanumaan fuudhaame intaloo kanan fuudha jedhe. Intaloo kana fidee dhuftee asirra galtee jirti intalooni walakkaa qabee bukkee kanatti buta. Asirraa deemti isa booddee xiyya kana qabee nan guddisa mucayyoo kana. Kunoo guddisee jira akka ishee waliin caallee mataa isheellee akka mul'atutti as kaa'ee jira. Yoon fedhe ammallee suuraa biraa dhaqee fidaa achuma. Suuraa biraa dhaqee fidaa eessa naqa shaangulliititti makanan naqee tuqa. Suuraa biraa fiduuf isa booddee suuraa as keessaa barbaade
tokkuma kan walirraa deemu fidaa jechuudha. Mee kanumaa fidu kuno irra tuqaa ammas kuno akkasitti dhufee jira jechuudha. Maal godha xiqqoo ofitti saaba. Amma fakkeenyaaf isiniin nama kan biraatti haasa'uu barbaadu warra yuutuubii irra hojjetu haa ta'uu nama fedhe haa ta'uu nama sanarratti irraa haasa'uu barbaaddanii suuraa isaa walitti fiddanii qindeessitanii akkasitti walitti fiddanii qindeessitu jechuudha. Nama kanarraa haasa'uu barbaaddu ammas waa'ee nama kana haasoftuu yookaan waa balleesse amma ijoollee baay'ee yeroo tokko namarra haasa'u abaloo akkas godhee jedhu fakkeenyaaf eenyunni Najiiboo eenyu jedhama mucaan tokko Yamaniidha. Yeroo hunda balleessa jaartisaa wajjin wal lolaa. Ijoollee yeroo hunda isa ajandaa godhattee haasofti. Isa faa jechuudha footoo isaa yoo barbaadan footoo Najiiboo eenyunni hajii isa kan jedhamu tokko ijoollee isarratti haasofti yeroo hundaa. Fakkeenyaaf kana yoo hajii gootanii kana immoo caaltuu eenyu isheenii mucattii jaartisaa jalaa shawwadde sana bukkee fiddanii yoo kaa'uu barbaadanii akkasitti fiffidanii bakka irraa fiffidanii irra kaa'uu dandeessu. Footoo isaanii qopheeffatanii jechuudha. Ani fakkeenya isinitti agarsiisuutti jira. Ammallee asuma dhaqa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo hajii irraa haasa'uu barbaadan jedheeni kunola kanallee nan guddisa xiqqoo. Kuno amman jara kanarraa haasa'uu barbaade fakkeenya fudhadhee kun hajiidha. Kun caaltuudha. Kun immoo jaartii isaanii tokko fuudheedha. Kun immoo ammas ishee tokko dabalee jira natti fakkaate mucaani. Kun isaanii jara kanarraa haasa'uu barbaade viidiyoo koo keessatti. Isaan kana fidee akkasitti keewwadha. Isa booddee as dabarsee jara kanaa yookaan immoo walitti bubbutaa jechuudha jara kana. Kunoo walitti dhufan xiqqoo. Kunoo. Kun akkasitti hin bareedaa jedhee yaada akkasitti sirreeffadha yoo footoo sirreeffachuu barbaadani amman jara kanarraa haasa'uu barbaade kanaaf suuraa isaanii fidee irra kaa'e. Waan irraa haasa'uu barbaadan suuraa isaanii fiddanii keessu barreeffama itti barreessuu barbaaddu waa'ee dhimma kana laallatu itti barreessuu barbaaddu jechuudha. Ammasii teekistii ishee jettu gara gadii kanan tuqaa jechuudha. Kunoo teekistii ishee jettu kanan tuqaa. Yeroo tokko maal jedhee itti haa barreessuu. Hajii fi caaltuu daawwadhaa deeman barreessa isin jedhee. Zimbiloo isa booddee barreessee raayitiin tuqaa jechuudha asii. Isin nutti agarsiisuuf jedheetani. Hajiin nageenyaan akkan hin finne jechuudha. Eessatti na argaa miti inni kana. Isa booddee barreeffama kanan xiqqeessa. Kunoo xiqqeesseen jira jechuudha. Akka inni mul'atutti seeraan xiyyuma qabeen sirreessa. Kunoo sirratee jira asitti dhufee galuu qabaa jechuudha. Xiqqatee bareedee jira. Isa booddee maal godharee barreeffama kanarraan gadi tuqa. Barreeffama kana malkii isaan jijjiira walirraan deemu. Kun barreeffamarra tuqee bakkatti kana qubee 0 adii kanan tuqaa jechuudha. Kun tuqee jira waan hin barbaadurra filadhu jedha diimaa yoo fedhe diimaarra godhaa. Yoo fedhe kanarra godhaa. Kanaa jiru walirraa hin deemu wanta walirraa deemu laalladhaa. Hin deemu kanarraas hin deemu maaliif background dudduubaa jiru wal fakkaate. Kan inni irraa deemu ni laalladhaa. Mee as keessan naqee barbaadadhame wanti inni irraa deemu. Tuqa yeroo tokko kana. Mee kanarraa deemaa laata kanarraan tuqa yeroo tokko. Raayitii xiqqoo tokko jira laa. Raayitii ittiin dagattan kunoo as ta'ee jira hin deemu diimaarraa deema diimaarra godha ammallee. Diimaa barbaada kunoo diimaarra godhee jira. Ergi diimaarra godhee xiqqoo malkitti godhee bareechuuf immoo eessan tuqa qubee taa'a kunoo qubee taa'a. Qubee taa'a kunoo laaddina jira. Ilaa adii fi diimaatti maree jechuudha. Amma immoo baakgiraawundii kan biraan fidee jala gashuu barbaade barreeffama kana jala baakgiraawundii biraanii fidee jala gasha. Eessa kunoo bakkatti kanan tuqaa qubee taadhaa. Isheen waan biraa qabdi qubee taa waan ta'e mallattoo irra keessaa qabdi laa kunoo dargamaa miti isheerra tuqa yeroo tokko.
kunoo maaltu dhufee jala gale jechuudha. Gurraacha wayii dhufee jala gale. Gurraacha wayiitu dhufee jala galee jechuudha. Kunoo gurraacha jala galee ani malki gurraacha jalaa kanan barbaadu. Maalitti deebisa? As keessa barbaadee adiittiin deebisa. Kunoo adiitti deebisee jira. Yoo barbaadillee kanattiin deebisa. Kunoo kan inni irraa walirraan haa deemu. Diimaadha waan ta'eef walirraan deemu. Lama barbaades kanatti deebisuu nan danda'a. Kunoo akkasittiinitu bareeda. Bakka fedhe ta'a. Yoo fedhe gubbaa kana, yoo fedhe gajjallaa kana, yoo fedhe walakkaa irraan bareedu. Kunoo gajjallaa kanaa bareedaa jechuudha. Xiqqoonan saabee xiqqeessaa ammallee haa mul'atu. Kunoo maal jedha? Hajii fi caaltuu daawwadhaa jedha. Akkasittiinitu footoo namaa fiddanii namarraa haasa'u yoo barbaadanii footoo abbaa sanaa fiddu. Footoo kanaa miti ani fakkeenya kana fudhadhee sin argisiise. Footoo abbaa sanaa fiddaniitu irratti haasoftu jechuudha. Wal qixxeeffattanii ergaa xumurtanii raawwattanii maal gootu? Raayitii asii tuttu. Kunoo yeroo tokko raayitii tuttu. Isa booddee bakka xiyya gadi galagaltee jirtu kana tuttu. Xiyya wayii gadi galagalee jira laa kunoo. Asii xiyya kana tuttu jechuudha. Isa booddee dhuftanii kan ishee jettu kana laashee kana tuttu. Kana tuttanii seefii gootu. Kunoo seefii ta'ee jira. Amma gaalaarii koo keessa dhaqee sin argisiisa. Yaa Rabbi irraa murakaa. Bakka footoo dhaqadhee laa kunoo gaalaarii koo keessa dhufee jira jechuudha. Laa kunoo gadi bu'ee jira. Asii fuudhee yuutuubii koo irratti maxxansa yoon barbaade akkaataa liivii yeroon seenuu barbaade immoo yeroo ittiin biyyoo gadhiifadhu akkasitti irratti gadhiisaa jechuudha. Akkasittidha. Hundi keessan iyyuu itti fayyadamaa. Mobaayilii keessan ofitti bokki godhaa butaati. Ilaalaa sin jedha. Guyyaa biraa immoo waan biraa isin qabadhee dhufa. Ammasitti nagaan turaa isiniin jechuun barbaada.